Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa ummataarraa sagantaa keenya faayartii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaannetti jirra. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadii hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. Egaa torban kanaasi sagantaa keenya faayartii irraatiin sirboota afaan Oromoo ergaalee hedduu qaban sirboota babbareedaa dhiyeenna kana bahee fi akkasuma yeroo durii sirbamee dhamaa fi dhaamsa isaa isin biraan geenna. Baadiyyaa biyya koo ganda dhalootaa koo baadiyyaa biyya koo ganda dhalootaa koo sirraa fagaadhollee carraa jiruutiin sin dagadhu waaniyaa. Jaarraa tokko oliif bara duri Oromoo maqaan kee dibame turi baalliin dhuftee si keessa dabare warra baranaa yaa kan bara gere. Jalqaba irratti sirbi nuti isiniif dhiyeessinu sirba bareedaa weellisaa jabaa jaarraa kanaa keekiyyaa badhaadhaa isiniif filannee dhamaa fi dhaamsa isaa isin biraan geenna. Jaarraa tokko oliif bara duri Oromoo maqaan kee dibame turi baalliin dhuftee si keessa dabare warra baranaa yaa kan bara gere. Weellisaa keekiyyaa badhaadhaa sirba bareedaa kanaan jaarraa tokko oliif bara durii Oromoo maqaan kee dibame turi baalliin dhuftee si geette dabareen warra baranaa yaa kan baree geree duudhaa qabeessa koo saba bal'aa okoleen abbaadhaaf hin qabdu bal'aa jechuudhaan saba guddaa Oromoo kanaaf kanatu mala jechuun eegaleeti jira. Jaarraa tokko oliif bara duri Oromoo maqaan kee dibame turi baalliin dhuftee si keessa dabare warra baranaa yaa kan bara gere duudhaa qabeessa koo saba bal'aa okoleen abbaadhaaf hin qabdu bal'aa. Itti dabaluunis weellisaa jabaan dhaloota haaraa kunis sirba ergaa hedduu qabu kanaan walaloo dhamaa fi dhaamsa qabduun hojjechuun ergaan inni dabarfate jajjaboodha teessumatti hin kaane teessoo irratti yoom yaane nuti akka korma loonii irratti kolaaneeti jechuun kormi kola'eetiin dhiigni lola'eetiin lafeen boba'eetiin taphumatti seetee aangotti dhufuun carraa maaf orma bobeessee nu biyya bulchuun har'aa ittiin hidhamneeti itti baqanneeti bardararamneeti jechuun warra baalaa gizee jedhuun qabsoon yoom taphataati jechaanii gatii fi aarsaa ilmaan Oromoo jijjiirama ammaa kana fiduudhaaf kaffalan keekiyyaa badhaadhaa itti himeeti jira. Kasumatti kaanee teessorratti amyaanetti akka korma loonii irratti kolaanee nuti kormi kola'eeti. Lola'eeti lafeen boba'eeti taphumatti seetee angootti dhufuuni carraa maa orma madeessee nu biyya bulchuuni har'aa itti hidhamneeti itti baqanneeti bardararamneeti dhaddacha dharaa warra dhaabbate kuruma malee biyya yaabbate warra biyya diigu kabubbeedha dhaddacha dhugaatitti murteedha jallaa sirrii luka sakaalu hin jiru obsee namni ilaalu jallaa sirrii luka sakaalu hin jiru obsee namni ilaalu jallaa sirrii luka sakaalu hin jiru obsee namni ilaalu haaloo jabduu ba'aa saba kana yerroon qomoo irra buufte kafana ona gullallee mul'atte sarana ona eeggadaa mul'atte sarana ona abbichuu
Weellisaa Keekiyyaa Badhaadhaa sirboota warraaqsaa qabsoo hedduu hojjechuun kan beekamu yoo ta'u, weellisaa biroorraa wanti adda isa taasisu hojiilee isaa keessatti haala yeroo jala bu'uudhaan aartii saba guddaa kanaa dhimma itti baata. Sirba bareedaa kanaanis feetu liqimsiisi feetu diddu dhiisi hunduu hirriba dhugaa cinaacha barsiisuu qabdi. Hin qabu dandeetti nun bulchu jetteeti ni qaba dandeetti kuni ija isiiti. Eegallee ijaarsaa biyya jarri diigdee jiiksee iyyaafadhu seenaa durus nutu dhiigaan tiiksee nuti biyya keenna addunyaan ni geenna laali biyya keenna jecha warra Oromoon biyya bulchuu hin danda'u jedhanii fi deebii bareedaa afaan aartiitiin kenneefii jira. Jarra tokko oliif bara duri Oromoo maqaan kee dibame turi Baalliin dhuftee si keessa dabare warra baranaa yaa kan bara gere duudhaa qabeessa koo saba bal'aa ogoleedhaan baadaaf hin qabdu bal'aa. Ijaarsa biyya jarri dhiibee jiksee iyyaafadhu seenaa duris nutu dhiigaan tiksee itti biyya keenya addunyaaf ni geenya laali humna keenya. Xumuraa irratti weellisaa Keekiyyaa Badhaadhaa lafa Oromoo maqaan irraa jijjiiramee Kiristinnaa kaafameefis of kolchi ilma warra Abbaa Gadaa ummata wal'aansaa tolchaa badaa. Qormaan illee ta'uu hamaadha dhugaan galuu qabdi abbaadha jechuudhaan dimokiraasiin akka jabaatu dirqama gaheen nama maraatu waaqa abboo ka ija barbada maatii dhugaarraa baane gargarii birbirsa gooroo handhuura shaggarii jechuudhaan dhamaa fi dhaamsa nama qabdu tana dhaametii jira. Ufkali ilma warra Abbaa Gadaa ummata wal'aansa tolchaa madaa qormaan illee ta'uu hamaadha dhugaan galuu qabdi abbaadha dimokiraasiin akka jabaatu dirqama gaheen nama maraatu dimokiraasiin akka jabaatu dirqama gaheen nama hundaatu dimokiraasiin akka jabaatu dirqama gaheen nama hundaatu dubbaa qabboo kan ijji barbarii maatii dhugaarraan baane gargar birbirsa gooroo handhuura teenya shaggarii laga harreetti handhuura teenya shaggarii laga araaraa handhuura teenya shaggarii hurufa boombii handhuura teenya shaggarii loloo buddeena handhuura teenya shaggarii lukkoo kormaa handhuura teenya shaggarii baddaa ejersa handhuura teenya shaggarii haroo kormaa handhuura teenya shaggarii agamsaaf qarsaa handhuura teenya shaggarii caffee aannanii handhuura teenya shaggarii jaalattiidha handhuura teenya shaggarii hora finfinnee handhuura teenya shaggarii bolee bulbula handhuura teenya shaggarii ona tuulama handhuura teenya shaggarii. Itti aansuudhaan sirbi nuti lammaffaa irratti isiniif filannee simbiraan geennu. Itti aansuudhaan sirbi nuti isiniif filannee sirba baay'ee bareedaa torbee darbe keessa gadi dhiifame sirba weellisaa jabaa sagalee ajaa'ibaa qabu weellisaa Aadam Mohammadii fi weellistuu Halimaa Abdallaa mata dureen isaa shubbituu jedhu aadaa gujiitiin kan hojjetame isiniif dhiyeessina. Weellisaa Aadam Mohammad weellisaa jabaa sirboota aadaa gujii hedduu hojjechuudhaan beekamu yoo ta'u sirba isaa Halimaa Abdallaa wajjin hojjete kanaas bifa baay'ee miidhagaa ta'ee fi sadarkaa guddaadhaan aadaan gujii maal akka fakkaattuu fi akkaataa itti miidhagduu hojjechuudhaan nutti mul'iseedha.
Isidoo maal ta'etan sirba baatanii ilaaluutani hordaa fakkas nagee asiboo. Tani garin tani ware ganama warine amma durri sakale elkane ke adi hati nambadi badala shawe koting korana borating kanu golgora panawayo abona lole simatan afa Edina kabi Uta tarafa Malato dura Puto dirado O marron teti Narda mulado Sirba kana keessatti akkaataan isaan ittiin shubbisanii fi uffannaan isaanii baay'ee kan bareedu yoo ta'u aadaa fi duudhaa uummata Gujii addunyaatti mul'isuu bira darbee jaalatamummaa guddaa horachiisee jira. Weellisaa Adam Muhammad sirba afaan Oromoo sadarkaa kanatti viidiyoo kilipii qulqullina qabuun hojjete bifa bareedaa fi argaa dhageettiidhaaf tolutti waan aadaan Gujii qabdu nutti mul'isee jira. Koma ke gubba Ojo gareni Sakate jisa Abang abani Udaf kompomne Warat amada Artanggal tano Wasi amada Goge sagalte Walpana yarat Lala kongirja
Ada bitaati Mammaali fuutoo Hajbirree rooba Hoggattuu gujoo Gootota toora Shakkaariin durii Galaan sammantee Abbaan ol seennan Foolii muratte Eetiin anjalii Fuudhaaf salchaa Duuriyee motii Otees Shubbee Come fodenera Shubbee Itose penetera Itti aansuudhaan sirbii nuti isiniif filannee dhamaa fi dhaamsa isaa isin biraan gennu sirba bareedaa yeroo dheeraa dura sirbame sirba weellisaa jabaa abbaa sagalee kiloolee fi sagalee ajaa'ibaa qabu weellisaa Addisuu Furgaasaa mata dureen isaa baadiyyaa biyya koo jedhu isin daawwachiifna. Baadiyyaa biyya koo ganda dhalootaa koo baadiyyaa biyya koo ganda dhalootaa koo sirraa fagaadhollee carraa jiruutiin siin dagaadhu aniyaa. Baadiyyaa biyya koo ganda dhalootaa koo baadiyyaa biyya koo ganda dhalootaa koo sirraa fagaadhollee carraa jiruutiin siin dagaadhu aniyaa. Gandiya kakile ababile kiya nadura mulata en warrakiya Gojoon keenya guddaan gubbaan faarachuunsa yaadana mulata dallaa bal'oo keessa Tulaa galabaatiif gootaraan midhaanii fagoona mul'atu tarree dhaabbatanii Oyrun karamadi asheni masnota ilillin darare nadura mulata badesa kurkuran nadura mulata Weellisaa Addisuu Furgaasaa weellisaa jabaa aadaa fi duudhaa ofii jaallatuu fi jabeeffatu yoo ta'u weellisaa magaalaa Finfinneetti dhalatee guddatee fi aadaa uummata guddaa kanaa jabeessuun afaan Oromootiin sirboota hedduu hojjete sirba isaa irraa kanaanis baadiyyaa biyya koo jechuudhaan ergaa jabduu seenaa bu'uura ilma namaa kan taate baadiyyaa nu yaadachiisa. Baadiyyaa biyya koo ganda dhalootaa koo baadiyyaa biyya koo ganda dhalootaa koo sirraa fagaadhollee carraa jiruutiin siin dagaadhu aniyaa. Baadiyyaa biyya koo ganda dhalootaa koo baadiyyaa biyya koo ganda dhalootaa koo sirraa fagaadhollee carraa jiruutiin siin dagaadhu aniyaa. Gasaara rafanne yeroo loon tiksinu godaan keessa fiigne furraaqne taphannu. Garaa fi lageenni mukeen tullu gubbaa hawaan irraanfanne sheenaa guddaan qaba. Nyaata malee qubsaa
qilleensummaan keetu baadiyyaa biyyatoo hin irraanfatamtu. Lafa dhaloota koo hawaasin dagadhu garaan na booraya yeroon si yaadadhu garaan na booraya yeroon si yaadadhu. Itti dabaluudhaan weellisaa jabaan kun xumura irratti wallee bareedaa kanaan jiraataan magaalaa hunduu ilmi namaa bu'uura jalqabaa hundeen baadiyyumaa baadiyyaa biyyatoo haadha nama hundaa hin irraanfatamtu seenaa keettu guddaa jechuudhaan dhugaa baadiyyaan qabdu isin daawwachiisee jira. Jiraataan magaalaa hunduu ilmi namaa bu'uurri jalqabaa hundeen baadiyyummaa. Baadiyyaa biyyatoo haadha nama hundaa hin irraanfatamtu seenaa keetu guddaa. Biyyee handhuraa koo biyyatoo baadiyyaa jireenyi ilma namaa sumarratti hundaa'aa. Magaalaan nagalchuus midhaaniif bishaanii baadiyyaa biyyatoo sin dagadhu ani baadiyyummaa kiyyaa ittiin boona'ani baadiyyummaa kiyyaa ittiin boona'ani baadiyyummaa kiyyaa ittiin boona'ani baadiyyummaa kiyyaa ittiin boona'ani baadiyyummaa kiyyaa ittiin boona'ani. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa sagantaan kennaa faayartii torban kanaaf qopheeffanne asirratti goolabamaa torban sirboota biraatiin hanga walitti deebinutti gamanumaan nagaa isinitti dhaammataa qopheessee ka isiniif dhiyeessan Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin immoo Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafa waliin turtii gaarii.